Yooyyaa harka honi jaallatoo kabajamoo doftoota hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessa hin dhaggufa jirtu jawaattu galata waaqayyoon nagaa fuutii nagaan korraa fa'aas hin jedha idduma jirtutti nagaa waaqayyoo isiniif hawaayyooti jecha har'ammoo boqqolloonis nagarsiisaa isiniin jedha. Mana tokkotti fidan garuu mana tokko ni fidu har'a boqqolloon jira darbee hin dhufu hin fidama mana keenya hin bitaa namichi jechuudha. Dinni shukkaaree namni dinni shukkaaree jaallatu jira akka kooti. Dinni shukkaaree gaafa tokko oomaanii fiddee dhuftee niitiin haadha kooti achumaan jarriyyuu baay'een nan nyaanne aanaa firii kooti nyaate jechuudha. Nan jaalladha jennaan ammallee asumayyuu jira jedhee ture. Fiduu jalqabeera jechuudha. Nu gama keenan jaalladha dinni shukkaaree baay'ee jaalladha. Ittuusaa dinni shukkaaree waan akka dinnichaa waan akkasiin jaalladhaan isa namni waan biraa jaallaturre jechuudha. Amma nanaffee laafanii har'a fidee dhufe. No boqqollee isheetti isin jedha. Dinni shukkaareen isaanii akka isa biyya keenya hin mi'aawu jechuun sukkaara hin qabu uumaadhuma isaa. Masinoodhaan hojjetamu waan ta'eef harka tokkoon qabuutti jira. Booda yeroo qulqulleessee yeroo naffee jiru yeroo nuyiicee kunis suriidhaan malee walumaan ilaallee isin jedha to'atoota kiyya naffee laafaniin isin jedha. Tole itti fufaa. Kun hordoftoota kiyyaa akkuma agartan irra godheen jira. Keddaan ganaan keddaa. Distiin kun sadafee bisheessuudha. Dimaashee isaatii boodarraa baasa jechuudha. Dinni shukkaareen immoo yeroo isaatti bilchaata. Ilaalee irra baasuu qofadhaani. Isin jedha hordoftoota kiyyaa amma hedduu isaaniitti qadaada jechuudha isa kana. Ganaan qadaana ittiin qadaada. Asitti immoo Hawwi maal gochuu keessatti hojjetanii gochatti hin jiraatu waan baay'ee hojjetamuu fi jechuudha. Isni kun narbaata addaa hojjechuu kan jiran hin jedhu. Kun hordoftoota amma xumura hin jira sensila isinitti agarsiisaa ture. Kun akkuma boqqolloodha sitii jedha. Shumoo jedhama mulluu jedhama. Kun immoo gaafii isinittiin ta'ini maaliif hin qunciftu yoo jettani isaan ofii isaaniitii quncisee nyaachuu barbaada malee akkasitti isa dhiyeeffamu asumatti hin argani akkasitti baay'ee jechuudha. Achirraallee kanan biraa jira. Isa sila isinitti hin agarsiifne waan ta'eef sandawiichaa jedhamudha. Kun maakarooniidha. Bakka akkasitti kana nyaata annan furdadhee jechuun hin jiru yaa madaam. Nan furdadheetti sa'aatii 2-3 deemaa bultee galti. Akkasitti nyaatanii hin furdadhu jechuun waan hin danda'amnedha. Asittillee shaayiin illee jira. Makiinaa kanallee al tokkichaan ittiin hangeessa jechuudha isa kana. Mana keessatti naqarqaara jechuudha. Nyaata kana utuun tokko fuudhee yeroo baay'ee na deddeebisa garuu al tokko kanarra kaa'ee fuudhee geessa jechuudha iddoo jarritti nyaatan. Na baay'ee tokko nama gargaara namicha koo ta'u yaadee naaf bitee kanallee isin jara hordoftoota kiyyaa isinillee tunatti dhiyoo taatanii wajjin nyaanna fagoo jirtu isin jedha. Asitti agarsiiseera akkuma sila hojjetaa turetti nageetti baabaa.